the three from contesting political parties. Thank you guys. That's one project I've done. Badhaasa jira. Badhaasa kennina. Nam jalqabaa inni harar badhaasa kana kan fudhatu. Hayyee wahillan qabsoo Sooreysa Jaarraa Abbaa Gadaa warri biyya baqaa keessa waliin ta'anii waliin qabsaa turan keessa warri amma lubbuudhaan jiru namoota shanan maqaa dheenee isaan yaadanneeti warri asiin jidduu jiru immoo maqaa isaaniitiin galata galchinaaf jechuudha milkaa'ina sagantaa kanaatiif warra nu cinaa dhaabbate warra wahillan turan keessaa shantam shubbisaa weellisaa alalaasaa abbaa ogummaa hedduu kan ture tokko isaa inni biraa Muhammad Sheekh Rookeedha ammas Ahmed Abdul Karim Sheekh Ahmed Isa ture leencofaatu amma lubbuudhaan jira jechuudha isaan keessaa kan jidduu argaman Sheekh Ahmed Isaadha jechuudha ni galateeffannaa isaan galateeffanneeti warra milkaa'ina sagantaa kanaatiif duratti kabajamtoonni ministeerota keenya kaasanii jiranii